Jamtoota hordoftoota Oromiyaa Education Multimedia kun barumsa maatiimaatisii kutaa godhanii kitaaba haarawaa paartii 2dhaan walitti deebinee jirra. Warri chaanala kanaaf haarawaa taatan subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jecha. Warri maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna subscribe godhaa, akkasuma hiriyoottan keessaniifis share godhaa, namoota baay'ee bira akka nuuf ga'u viidiyoo kana osoo hin jalqabnetti like gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Yaada qabdanis akkasuma koomentira nuuf kaa'aa. Akkuma paartii 1 waliin ilaalle paartii 2 1.4 graphs of relations khajuu kana y is less than ax plus b gaafii yeroonii fi sii kennamu generaalii akka sii kennamu yookiin y is greater than ax plus b gaafa y is greater than gaafate graafichi maal ta'a jechuu deema. Akkana fakkeenyaaf graafii yoonii fi akka ka'utaate yoonii fi less than kana ta'e akka gad dibdaa, yoonii fi immoo greater than mallattoo greater than kana ta'e ol dibdaa jechuudha. Graafii kana ol dibdaa jechuudha. Kan waliin kan laalota fakkeenya waliin laalaa maatis akkuma beekamu gaafiiwwan malee baay'inaan nootiin waan faayidaa qabdu natti hin fakkaatu. Saniifuu gaafii dhaa'uu fixuun ni jabaata yookaan ni ulfaata waan ta'eef gaafiiwwan keessa fifiinee bifa salphaatiin kan dalaynu ta'a. Isinis nu wajjin tura isiniin jenna. Example kana laallu. Example 1 kana yeroo laallu is the graph of relations R if R is the set of order pairs x, y of real number x and y such that y is equals to x. Akkuma asitti agartan gaafa x meeqate gaafa x negatiif takka fakkeenyaaf gaafa negatiif 2 ta'e y meeqata negatiif 2 maaliif y is equals to x waan jeef sanboodara maal ta'a graafiin asitti haashe akkanatti isin agarsiisu. X negatiif ni 2 bakka tana x kanaan negatiifa asiin poozitiifa y asiin poozitiifa asiin immoo negatiifa jechuudha. Gaafa asiin -2 asittis -2 y kanaafuu kana akkana waliif finna bakka kana waliif finne asi gaafa -3 asi y is -3 asi kana waliif finna gaafa -1 as yoo ta'e y is asi 0 kanaafuu maal ta'a kana kan dabrutaa jechuudha. Akkana kan dabrutee immoo y is fakkeenyaaf for example maal jaa y is greater than x yoo jee fakkeenyaaf akkam goote jechuudha ol dibda greater than ammoo sararri kun maal ta'a greater than or equal to ta'uu qaba. Maaliif sararri kun ammoo maal ta'e solid line ta'e jechuudha. Yoo ammoo akkan jalqaba isiniin godhe y is greater than x yoo ta'e immoo maal ta'a akkana ta'a kunoo akkas agartan kana ta'a jechuudha. Kunoo akkuma agartan kana gaafiiwwan akkanaa dalaguudhaafis seera kana guutuu qabna jechuudha. Seera kana guunnee dalaguu ni dandeenyaadha. In the general terms, the graph of the relations involving inequalities do the following steps. Kanneen armaan gadii steppii kana graafii kaasuudhaaf kanneen seerota kana hordofii seerri jalqabaa draw the graph of the line the relation on the xy coordinate system. Yeroonii fi graaficha kaastu xy bakka jechuu itti walitti dhufan bakka isaan lachuutu itti walitti dhufan jechuudha. San jechuun gaafa fakkeenyaaf y is equals to 3x plus 5 yookaan 7g yoo feete gaafa kana ta'e bakki isaan walii isaaniitiif jechuu akka yookaan reenjii doomeenii janii qaban maali gaafa x 0 goote y maal ta'a 5 ta'a. Saniifuu 0.5 jetteeni ammas deebitee reefuu x 0 goote amma y 0 goote gaafa y 0 goote maal ta'a 3x plus 5 equal to 0 3x equal to -5 over 3 -5/3 ta'a -5/3, 0 kana baana. Lammaffaan ammoo if the relation inequality is greater than less than or equal to or greater than or equal to is used solid line. Yeroonii fi graaficha akkana irratti graafiin fakkeenyaaf yoo akkana ta'u taate maal ta'a solid line dha jechuudha. Greater than or equal to jee gaafiin question irratti greater than or equal to less than or equal to jee si gaafate akkatti fufta. Yoo ammoo if it is greater than or less than jee yoo kasii kan taate gaafii irratti graafii erga akka kaastee graafichi fakkeenyaaf yoo akka bu'ee boodarra
akkanatti hin buudhifama akkana goota jechuudha akkana goota maal goota broken line ta'a ciccitaa akkana kutamaa kana jechuudha samboodarra maal goota sadaffarratti the arbitrary order pairs represent the points akkuma reefu isin je gaafa x 0 gootee y 0 gootee harkatte san maal goota orderiidhaan keessa jechuudha orderiidhaan keessa afraffaan ammoo the region contains these points represents the order of the pair satisfies the relation will be the graph of the relation ja akka fakkeenya fudhatte graaficha san fakkeenyaaf x akkana yoo katoo taate y akkana gaafi si kanname san irratti x yoo lama ta'e y 5 ta'a gaafa x takkate y 0 ta'a jettee akkana lama faa fudhatte kana keessa gaafi si kanname san kan dhugoomsu fudhatta jechuudha kan dhugoomsu maal goota ni fudhatta jechuudha fakkeenya ilaallu biltoo kana fakkeenyaaf yoo ilaallu taate maal jaa is the graph of the relation R if R is the set of order pair x, y of real number x and y such that y is greater than x jaa kana yeroo kaasnu akkuma reefu kaasne graafichi erga kana ta'e boodarra asiin akkuma reefu isin kaase akka qaxxaamura kun akkuma inni isin kaase ammoo wanni greater than bichaa waan ta'eef mallattoo greater than or equal irra guddaa bichaadha waan ta'eef maalta broken line ta broken line jechuun maali sararri sun yeroo ka'u akkanatti jechuu ciccitaa ta'e haa jechuudha ciccitaa ta'a yeroo ni fi ka'u example kana ilaallu exercise kana ilaallu for each of the following relations gives the graph of the determines the domain and the range domain if range satisfies sinja fakkeenyaaf ala olaale the relation of R is the set of order pair x, y is what y is less than minus x plus 7 ja minus x plus 7 ja asirratti gabatee isiniifaa kaasu gabatee kana keessatti kun minus 3 yoo ta'e x dha kun ammoo y dha minus 3 yoo ta'e kun minus 2 ta'a irraaqu x y dha x gaafa minus 3 ta'e minus 2 ta'e minus 1 ta'e 0 ta'e 1 ta'e 2 ta'e 3 ta'e maal meeqa ta'a y meeqa ta'a gaafichu halaallu ta'a maal jaa y is less than minus x plus 7 jaa minus x gaafa minus 3 goone minus of minus 3 plus 7 maal ta'a 10 ta'a jechuudha minus of minus 3 plus 7 10 ta'a 3 plus 7 is 10 ta'a gaafa minus 2 ta'e immoo maal ta'a 9 ta'a gaafa minus 1 ta'e 8 ta'a maaliif minus of minus 1 plus 7 1 plus 7 jechuun meeqa ta'a 8 ta'a jechuudha 8 ta'a sanboota gaafa 0 ta'e x 0 dha 7 ta'a gaafa 1 ta'e 6 ta'a maaliif minus 1 plus 7 jechuun 6 ta'a 6 ta'a gaafa 2 ta'e 5 ta'a gaafa 3 ta'e immoo 4 ta'a jechuudha takka takkaan irratti deemaa jira asirratti order pair determines the domain and the range hanjuu kana yoo kan fudhannu taate maal ta'a y is greater than minus x plus 7 jaa gaafa x 0 goote y maal ta'a y 7 ta'a kanaafuu 0.7 jettaani kun maali range dha jechuudha domain dha gaafa range barbaaddu immoo maal goota y 0 goota y 0 gaafa goote maal ta'a x is equal to 7 ta'a saniifuu y maal ta'e 0 ta'e saniifuu maal jettaan 7.0 jettaan jechuudha amma graaficha kana kaasnu dhiqqeesseetuma asitti isiniifaa furu kana maa gaafa minus 3 ta'e maal ta'e 10 ta'e gaafa minus 3 ta'e 10 ta'e bootaa bal'ifadhu akka kun minus 3 dha 10 as yoo taate asii gaafa minus 2 dha maal ta'e 9 ta'e gaafa minus 2 as yoo taate 9 as waan ta'eef
ta asii gaafa -1 maal ta'e 80 ta'e jechuudha 18 asii bakki tun 80 bakki tun 9 bakki tun 10 dha waannaan ideyaan isinii galuudha asirratti immoo 7 dha kun maal ta'a x gaafa 0 ta'e y maal ta'e 7 ta'e bakki tun 7 dha waan ta'eef 7 ta'e gaafa immoo 1 ta'e maal ta'e 6 ta'e gaafa asitti x y dha 6 ta'e irra gabbu'ee jechuudha gaafa 2 dha maal ta'e 5 ta'e gaafa 3 dha 4 ta'e waan ta'eef akkanuma gabbu'aa deema kanaafuu maali leezaanii dha waan ta'eef ammas maali leezaanii bichaadha waan ta'eef akkanatti mallattoo maaliitii wal qabata akkana wal qabata jechuudha akkanatti wal qabata sanbooda leezaanii waan ta'eef maal ta'a gaddibama jechuudha akkanatti kanatti gaddibama akka gaddibama kun maali gaafii dheedha kana gaddibama gaddibama kun akkuma x bootaa y itti qaxxaamure kana maal ta'e 0.7 jennee moggaasne san asis bakkis laayinni akkasitti akka y kana qaxxaamure akkasitti dabru 7.0 dha jechuudha akkana kun doomeenidha kun ammoo reenjiidha gaafii biitti haa dabarru gaafii bii maal jetti the relation order of the pair x, y y is less than or equal to 3x minus 4 ja gabatee kaasne kan dalaynu ta'a minus 3 minus 2 minus 1 0 1 2 3 this is x this is y gaafa x in gaaficha kami b dha y is less than or equal to 3x minus 4 ja gaafa x minus 3 te malta 3 x jaami bakka x minus 3 tana buusta minus 4 minus 12 minus 4 minus 12 minus 4 jechuun minus ifama 3 times minus 3 is minus 9 minus 4 is minus 1 3 minus 1 3 negatiifa 13 ta gaafa negatiifa lama galchine malta 3 times minus 2 minus 4 minus 6 minus 4 minus 10 negatiifa 10 ta gaafa minus 1 galchine meeqata negatiifa 7 ta akkam yoo kan jettu taate meeqaan deemu jira 3 irratti jira sanbooda 3 irraa irraatuma deemudha torbata gaafa ammas negatiifa 7 irraa 3 gaafa irrisne negatiifa 4 ta gaafa negatiifa 4 irraa ammas 3 irrisne negatiifa takka irratti negatiifa takka kajoo kana check yoo goone 3 times 1 minus 4 equal to 3 minus 4 equal to minus 1 ita jechuudha negatiifa takka gaafa lamate immoo gaafa lamate maalta negatiifa gaafa lamate maalta negatiifa 3 ta me 3 times 2 minus 4 is equals to 6 minus 4 positiifa lamata jechuudha positiifa lamata gaafa 3 te ammas maalta gaafa 3 te 5 ta jechuudha 5 ta sanbooda graaficha yeroo kaasnu akkana kaasna yeroo akkana kaasnu negatiifa 3 irratti maalte negatiifa 13 te negatiifni 3 as yoo ta'e negatiifni 13 as harma gadi waan ta'eef akkana dhufa bakka kana negatiifa lamarra negatiifa 10 kun negatiifa 10 kun negatiifa 13 kun negatiifa 7 gaafa negatiifa takka y negatiifa 7 gaafa ammoo 0 dha maali minus 4 dha minus 4 asi kun bakka kana kunis bakka kana kunis bakka kana kun asi gaafa 1 dha ammas maali gaafa 1 dha minus 1 dha gaafa x 1 dha y minus 1 dha minus y asi gaafa 2 dha gaafa 2 dha 2 dha gaafa 2 dha 2 dha gaafa x in 2 dha y is 2 dha kanaafu akkana gaafa 3 dha y 5 dha
akka sarara waliif finne bakka kana sanboodarra himichi maali greater less than or equal to y is less than or equal to 3x minus 4 waan ta'eef akkana erga bee boodarra less than waan ta'eef maal kun ammas akka gaddibna erga akka gaddibne boodarra bakki inni keessa bee bakki tun meeqa 0, minus 4 dha jechuudha bakki ammas inni bakki kunis meeqa bakki asiin as keessa dabre bakki kun ammoo maali meeqa gaafa y 0 goone x meeqa ta'a 3x minus 4 equal to 0 3x equals to 4 3x equals to 4 over 3 over 3 x is equals to 4 over 3 ta'a jechuudha 4 over 3, 0 bakki tun 4 over 3, 0 san jechuun maal jechuudha 1 point minaamin jedhema sani graafichi kamika akkanaka graafichi kana san boodarra bakki tun 0, minus 4 dha bakki kun ammoo 4 over 3, 0 dha graafichi solid line ta san booda gaddibda maaliif waan ta'eef mallattoon leezaanii waan taateef gaafii shiitaa dabarru since the relation R is the set of order pair x, y is greater than or equal to 2x plus 5 ja kana yeroo ni filaalu akkamta teebiliyaa sinii khaasu teebilii haafadha kana yeroo dalaydan -3 -2 -1 0 1 2 3 khagubbarra kana x dhaabbata kanatti graafiin ka khaafamu 2x plus 5 ja gaafa x 2x 2 times bakka x kana gaafa -3 neete plus 5 jettee meeqata 2 times -3 is -6 plus 5 -1 gaafa -3 -1 ita gaafa -2 dha meeqata -4 plus 5 -1 ita gaafa -1 dha meeqata -2 plus 5 3 ita gaafa 0 dha meeqata 5 ita asirra wanni hubachuu qabdan gaafa amma negatiifa takka negatiifa 3 negatiif takka ta'e gaafa negatiif 2 takka ta'e mire kan amma negatiifa meeqa ture negatiifa takka ture negatiifa takka irratti gaafa 2 idaani meeqa ta'a takka ta'a takkiti tanarra gaafa 2 idaani meeqa ta'a 3 ta'a 3 tanarra gaafa 2 idaani 5 5 tanarra 2 7 7 tanarra 2 9 9 tanarratti 2 10 takka amma fakkeenyaaf 3 neenne 10 takka akka dhufu haala lume 2 times 3 plus 5 equals to 6 plus 5 equals to 11 dhufa jechuudha sirruma jechuudha akkanuma san booda akkana graaficha kaafanna gaafa -3 irratti maal ta'a -3 gaafa ta'e x gaafa -3 ta'e y maal ta'a -1 dha -1 asii x asii -1 y asii ta'a -1 yoo ta'e x asii -3 dha asii walitti dhufa gaafa immoo x -2 dha 1 dha gaafa x -2 dha y 1 dha y asitti 1 dha no gaafa immoo x -1 dha maal ta'a 3 dha jechuudha asii as bakka kana gaafa immoo 0 dha maal ta'a 5 dha y 5 bakka kun 5 yoo ta'e asii eessarra sarara ol deemu kanarra gaafa immoo lamaa meeqa ta'a gaafa takkaa meeqa ta'a asitti y gaafa takkaa x gaafa takkaa bakka kun takka maal ta'a 7 ta'a gaafa 3 lamaa immoo meeqa ta'a 9 akkasuma ol deema gaafa 3 akkasuma ol deema san boodarra greater than or equal dha akkam goona pointii kana wal qunnamsiisna ammas maal ta'a solid line ta'a akkana wal qunnamsiisna jechuudha yeroo akkana wal qunnamsiis bakka tanarra baa bakki tun meeqa jechuudha bakki tun meeqa 5 dha 5 dha kanammoo gaafa ibsinu 0,5 jennee ibsina maaliif gaafa x 0 goone y 5 hirkanne jechuudha san boodarra mallattoon tun maali greater than dha waan taateef akka ol dibna jechuudha akka ol dibama
y asirra qaxxaamure x bakki inni x qaxxaamure kunoo bakki inni x qaxxaamure kunoo meeqa jechuudhaaf meeqa bakki x bakka tanarra inni qaxxaamure kana meeqa jechuudhaaf y 0 godhanna sanbooda 2x plus 5 equals to 0 2x is equals to minus 5 over 2 over 2 x is equals to minus 5 over 2 kana jechuun bakki kunis bakki inni x negatiifa kana irraan qaxxaamure kun meeqa 0, minus 5, minus 5 over 2, 0 dha jechuudha. Domain isaatii fi range isaati kuni amma fakkeenyaaf gaafa 0.5 kana kanas 5, positive infinity maal jettee ibsuu dandeessaa diitti haa dabarru d. The relation R is the set of order pair x, y. Y is greater than 5x minus 6 ja. Gaafa teebilii kaasnu teebiliin kana fakkaata minus 3 kana hadhisnu mee ifama minus 3 kana hadhisnu minus 2 irraa kaanu minus 2 minus 1 0 1 2 kun x da kun y da harkannu y in harkannu gaafa maal goone 5x minus 6 kana irratti maal goona bakka x da kana minus 2 neena 5 times minus 2 minus of 6 minus 10 minus 6 minus 1 6 ita jechuudha gaafa ammas negatiifa takka gaafa goone bakka x da kana 5 times minus 1 minus 6 maalta minus 11 ita asuma raaw ammas maal godhuu dandeenya baasuu dandeenya gaafa 0 goone maal harkanna jechuudha meeqaan irratti jira shanshaniini ammas gaafa shaniini negatiifa 6 bakka kanattis meeqata negatiifa gaafa 0 ta'e negatiifa 6 negatiifa 6 negatiifa takkata gaafa takka goone fakkeenya 5 times 1 minus 6 5 minus 6 is minus 1 no kuma isin je gaafa 2 dha ammoo maalta 5 times 2 minus 6 10 minus 6 is 4 because of what shanshanii waan dabaluu irrataa jiru feefu shanshaniin irrataa ture kanaafu gaafa waanii minus 1 ture minus 1 plus 5 maalta 4 taa jechuudha 4 taa kanaafu graafii yeroo kaasnu kamta graafiin akkana gaafa minus 2 dha maalta minus 1 6 taa bakkatu minus 2 dha minus 1 6 toora kana sanifu maalta akkana walitti dhufa eesat asitti asi walitti dhufa gaafa immoo minus 1 dha minus 11 dha gaafa minus 1 asi minus 11 asi yoo atoo taate as dhufa jechuudha gaafa immoo 0 dha minus 16 asi as bakka tana dhufa gaafa immoo 1 dha maalta gaafa 1 dha minus 1 dha gaafa 1 dha minus 1 gaafa immoo 2 dha ammoo maalta gaafa 2 dha 4 taa jechuudha 4 asi bakka kun 4 yoo ta'e as 2 dha akkamtaa sarara kana asiin tasfidda kana itti ol fidda pointii dha sanboodarra maali wanni kun greater than bichaadha greater than bichaadha or equal jalaan qabu maalta broken line ita akkamtaa akkana pointii kana wal qunnama jechuudha akkanatti pointii kana akka wal akka itti fufaa erga kana itti fufee boodarra maal saltaa sararri kana itti fufaa yookaan solid line ta'u akka tuttuqaa erga tuttuqaate immoo mallattoon irra guddaadha waan taateef akka dibama bakki inni asii waa'ee kana keessa qaxxaamure kun waa'ee keessa bakki inni qaxxaamureen kun meeqa bakka meeqarra qaxxaamure 0.-6 waa'ee negatiifa jaarra qaxxaamure jechuudha ba'asiin bakki x inni qaxxaamure kun meeqa jechuudhaaf meeqarra qaxxaamure 5x minus is equals to 6 over 5 over 5 60 over 5 ida jechuudha bakki kun bakki x inni irra qaxxaamure kun 60 over 5, 0 maalif 0 inni y 0 goneeti x 60 over 5 kana arkanne jechuudha 60 over 5 intun bakka y x bakka tana bakka x sararre kun qaxxaamure gaafa kana kaasnu san gaafa akka kaasnu kana gaafa akka kaasne kana sararre asiin qaxxaamure asiinis qaxxaamure
bakki kun jechu bakki kun maali ta'e jaha maal y akkamit ibsina ree kanaafu 0.6 jennee ibsina gaafa x 0 goone y jar kanna bakka kanattis akkam jennee ibsina jechuudha bakka kanattis meeqa arkanne 6/5 waan arkanneef 6/5 kun x bakka tanaa kana kana akkam arkanne jechuudhaaf ammas 0 gooneeti maal ibsina akkat ibsina kana jechuun gaafa y 0 goote gaafii kana keessatti himicha kana keessatti x dhaaf ammas 6/5 argatta jechuudha gaafii itti aantutti dabarra exercise kun exercise 1.6 dha lama walirra taakhasnu min example kuno gaafii kana ammoo walirra taakhasnu example 4 kan is the graph of the relation R determine the domain if the R is the set of ordered pair of x, y of real number x and y such that y is less than x and y is greater than minus x plus 1 kana yeroo kaasnu kana fakkaata kuno amma graafichi kana graafichi akkuma reefu siin jenne y is greater than kajoo kun akkami qaxxaamura akkana garaa walakkaa kanaan deema jechuudha akkana baa sanbooda ammas leezaanidha waan jeef maalta gaddibama asumarra kaasu deemna beekadu as the same graph yeroo kaastu graaficha kana yeroo kaastu graafii tokko irratti gaafii lachuutu kaasii jechuudha jira ammoo sarariin akka isin dhoose kun akkanaa miti dhiifama wajjin akkan dogongorre an jidduudhaan waan isin garsiisu jiruuf iskiriin irratti waan hin mul'anneef akka isinitti mul'atuufin akkana isin godhaa jira waan ta'eef akkanarra laalan isin gaafadha y is greater than minus x plus 1 hajuu kana hadalaynu ta'a minus 2 minus 1 0 1 2 gaafa himicha kana keessatti gaafa x minus 2 goone maal arganna jechuudhaaf 3 arganna maaliif minus of minus 2 plus 1 2 plus 1 is 3 gaafa ammoo minus 1 goone 2 arganna gaafa ammoo 0 goone 1 arganna gaafa 1 goone ammoo 0 arganna gaafa 2 goone ammoo gaafa 2 goone minus 1 arganna jechuudha x is minus 2 y is 3 x is minus 2 x in asitti minus 2 yoo katotaate minus 2 katotaate y is 3 ja y is 3 ne sare y is 3 bakka kana faa dawante akkana walid dhufa akkanatti jechuudha akkana walid dhufa pointi kana bakka kana akkana godhanna minus 1 gaafate ammoo tuuta bakka kun tuudha kun ammoo minus 1 dha kana godhanna gaafa ammoo 0 gaafate x in malta y malta wanita y bakka kana wanida wani bakka kana jechuudha asirratti gaafa x 0 goote y harkatte kana fi gaafa mas y 0 goote x harkatte kana domain fi range ni sakana khara bira kan dem asirra gaafa ammoo x in takkate y malta 0 taaja gaafa x in takkate y malta 0 ta as bakka kana gaafa x in takkate y 0 ta gaafa x in lamate y minus 1 ta minus y asi akkana sanbooda graaficha kun akkam ta'u deema akkana ta'u deema jechuudha akkana erga akkana beebooda irran deebise erga akka beeboodarra kunis akka bee kun maal ta'e gaddibame maaliif leezaanii waan ta'eef leezaanii mallattoon gadhiqqaan akkana waan taateef akka gaddibame kun ammoo maal ta'e greater zaanii ta'e kun kammeen kun olaal akkuma agartan kun y is greater than minus x plus 1 ja kanaafu maal ta'e kun ol dibama akkata ol dibama kun ammoo gaddibama kun ol dibamu kun kana walitti nduf kunis ka gaddibamu kun kana walitti nduf eessa walitti dhufan jechuudha bakki isaan walitti dhufan eessa hanqa kana jechuudha domeeniin isaanii eessa kun gaddibama kun ol dibama kan isaa waliin qaban eessa jechuudha bakka kana jechuudha
bakka kana jechuudha. Amma san boodarra wanni hubachuu qabnu bakki isaan lamaan itti walitti dhufan tun meeqa waan jiru takka ni jiraami. As bakki immoo inni kun keessa qaxxaamure bakka kanaatis ni ibsita. Bakka kanaatis jechuudha. Akkasuma bakka kanaatis ni ibsita. Bakka kanaan ka keessa dabrees. Kun meeqa 0,1 dha. 1,0 dha. Kun ammoo 0,1 dha jechuudha. X 0 goote y 0 goote ni argatta. Kana san booda kanaaf ammoo maal goota bakka isaan itti wal qaxxaamuran isaan lamaan itti wal dabran kana laaluudhaaf y is less than x waan jiruuf asirratti ammas deebi'ee y is less than minus x jaa y is less than x jechuun y is equals to x jechuudha. San boodarra bakka y dhaa kana bakka y is less than x waan jiruuf y is less than x jaa bakka x dhaa y busna y is greater than minus y plus 1 jennaan. San boodarra y plus y greater than 1. San boodarra maal ta'a 2y greater than 1 over 2 y is equals to 1 over 2 dha jechuudha. Bakki kun meeqa 1 over 2 dha. 1 over 2 dha bakki kun. Giraafiin lama gaafii lama kan walirratti giraafiin kaafamus kana fakkaata jechuudha. Exersaayisii yoo laalle bareeda natti fakkaata sirriitti. Rooba waan jiruuf sagalee kiyya yoo dhaga'uu baattan. Example 5 kana ilaallu. Example 5 kana maal jaa from the graph of each of the following is relation represented by the shaded of region specify the relation and determine the domain and the range. Wanni nu gaafate graaficha harma gadiin nu fannee jira. Graafii kanarraa maal baasaa nuun jee graafii kanarraa reenjii fi doomeenii isaa baasaa nuun jee eessa laalla gaafa doomeenii ilaallu eessa laalla iddoo x dhaan laalla x'n eessarra ture asirra ture bakka tun meeqa afuran tanarraa karam deema afuran tanarraa bira kutamoo afuran tanarraa jechuudha bira kutamoo itti deemu jira ture osoo itti deemu immoo afuran tanarraa karam deema jechuudha fooriin as waan jirtuuf karam deema karana deema. Kanaafuu maal jenna x is less than or equals to 4. Maaliif less than or equal to jenneen maaliif fooriin tuqa waan tuquuf jecha less than or equals to 4 jenneen jechuudha. Kun maali doomeenidha. Kana jechuun ammas gama biraatiin domain is equals to negative infinity comma minus negative infinity comma 4 gooneti maal goona mallattoo itti cufnu kanaan cufne kanaan kaasii negatiivaa kana immoo kanaan cufnu kunoo asitti isin agarsiisu x is less than or equals to 4 is equals to domain yoo ta'u taate gama biraatiin kun akkamitti ibsama jechuudha negative infinity comma 4 kunoo bakki kun akkana ta'a. San boodarra maal goona reenjii barbaanna. Gaafa reenjiitis wanni nuti barbaannu eessa bakka y jechuudha. Bakka y waan ta'eef y eessa asii. Y bakka kanaan negatiiva waan ta'eef gaafa gad deemu maal ta'a deema dhiqqaachaa deema. Gaafa gad deemu jechuudha. Asiin gaafa gad deemu maal ta'a deema dhiqqaachaa deema. Kanaafuu maal jennaani y is less than or equals to 4 jennaan. Akkuma kareefu san kanas akkamitti ibsina jechuudha. Negative infinity range is equals to negative infinity comma 4 kana ibsina jechuudha. Gama biraatiin beekadha. Gama biraatiin exercise kana yeroo laallu exercise kana laallu exercise 1.7 sketch the graph of the relation sketch the graph of the following relation. R is the set of order pairs x, y. Y is greater than or equal to x plus 2 and y is less than minus x. Graaficha kana kaasii jechaa jira. Kan kaasnu ta'a jechuun wajjin laala. Teebilii haa kaafannu. Teebilii kana keessatti gaafa minus 2 ta'e x'n
kun x dha y dha gaafa minus 1 ta'e 0 ta'e takka ta'e lama gaafa ta'e maal akka ta'u kan waliin laallu ta'a jechuudha. y gaaficha baafadhu y is greater than or equals to x plus 2 dha. Gaafa x minus 2 ta'e gaafa x minus 2 ta'e minus 2 plus 2 0 ta'a. Gaafa minus 1 ta'e immoo minus 1 plus 2 is 1. Gaafa 0 ta'e immoo 2. Gaafa 1 ta'e immoo 3. Gaafa 2 ta'e 4 dha. Kanaafuu kam goona giraafii asitaa kaasu akkana ka'a. Erga akkana ka'e immoo giraaficha kanan kaasuu deema. Gaafa minus 2x minus 2 dha 0 bakka kun minus 2 dha. Minus 2 dha kuni 0 dha. Kanaafuu eessa jechuudha as waan ta'eef bakka kana ammas deebi'ee gaafa minus 1 bakka kun ammoo minus 1 dha. Minus 1 dha bakka kun gaafa minus 1 dha maal ta'e 1 ta'e. Gaafa minus 1 dha y maal ta'e 1 dha. Y bakka kanatti 1 dha. Y bakka kanatti 1 dha. San boodarra akka waliif finna. Tuqaan as jirti. Gaafa ammoo 0 ta'e x gaafa 0 ta'e y maal ta'e 2 ta'e 2 bakka kana asirra ta'a jechuudha. Gaafa ammoo x takka ta'e 3 x bakka kun takka yoo taate 3 bakka kana as dhufa. Gaafa x 2 ta'e 2 bakka kana takka dhufee 4 toora kana ta'a. Ol siqa iskiriinaa guutame waan ta'eef akka kana ta'a. San booda giraafichi kam taaree ammas greater than or equal qaba waan ta'eef maal ta'a solid line ta'a jechuudha. Akkanatti ta'a. Erga kana pointiin tun hundi akka wal qunnamtee boodarra karam dibama ammas deebi'ee mallattoon greater than dha waan taateef ol dibama kanattiin ol diba jechuudha. Kanattiin ol diba. Ergan akka ol dibe ammas giraaficha kamiin kaasa y is less than minus x hajuu kanan kaasa. Kana kaasuudhaaf maaliin jaani gaafa x fakkeenyaaf gaafa x negatiifa lama ta'e gaafa x negatiifa lama ta'e y innis meeqa ta'a jechuudha. Gaafa x negatiifa lama ta'e y is less than minus 2. Y is less than minus 2. Y is less than minus 2. Fakkeenyaaf gaafa minus 2 ta'e x gaafa minus 2 ta'e maal ta'a y maal ta'a positive 2 ta'a y positive 2 ta'a. Kanaafuu amma gaafa x 2 dha positive 2 waan ta'uuf akka tol dhufna. Kana diimaa godhu kan amma itti jiru kana akka dhufna. Lama isheerti as jirti. Kanaafuu akka walitti dhufne as ta'a jechuudha. Iddoon sararri irraa bu'u. San booda gaafa ammas negatiifa takka dhufa. Akkuma kareefuu kana jechuudha. Iddoon isaan lamaan itti wal qunnaman iddoo tami iddoo tana jechuudha. Iddoon isaan lachuutu ittiin wal qaxxaamuran iddoo tana. Erga akkana ta'e boodarra gaafa 0 ta'e 0ma. Gaafa ammoo x takka ta'e y negatiifa takka. As dhufa gaafa ammoo x 2 ta'e y negative 2. As dhufa. Kanaafuu wan giraafichi kun akkamitti akkana wanni immoo maal ta'a solid line osoo hin ta'in broken line dha. Maaliif equal hin qabu waan ta'eef broken line dha akkanatti. Ichi taatee deema. Kanaafuu san booda maal ta'a ammas deebi'ee gad dibama. Maaliif less than waan ta'eef y is less than minus x waan jeef gad dibama gad akkana gadoo. Asiin oli. Asiin gadi waan ta'eef akka gad dibama. Erga akkana gad dibnee boodarra kun waan akka nuun fayyadu.
kun waa takka nu fayyadu maaliif kuna ol dibne qaridda jalqabaa kana ol dibne waan ta'eef kun qobaade nu fayyadu kunis nu fayyadu maaliif kana gad dibne wanni immoo nu fayyadu asii fi as jidduudha jechuudha asii fi as jidduu bakka asitti inni irra qaxxaamure kanaa fi bakka asitti irra qaxxaamuree fi bakka achitti irra qaxxaamure kana fudhanna jechuudha no domeeniin isaa kamtaa as ta'a jechuudha giraafiin isaa akkamitti kana ta'a gaafii biitti yaada barroo gaafii bi array is a set of order pairs x, y x is greater than or equals to 2 kana graafiin x is 2 x is 2 this is 2 0 da amma samboodara deebi'ee maal goona greater than ja x is greater than 2 greater than or equals to 2 erga kana goone boodara qarana dibna jechuudha qarana dibna sararamo y is less than or equals to minus 2 y is no kana miti kana y is less than minus x kaju kana akkuma reefu qaalne graafichi kami kaa jechuudha kana kaa erga kana kaasne immoo qaram dibne gad dibne kana gad dibne ka gad dibama kana gad dibama kanat samboodara kun eessa walitti dhufan jechuudha kana gad dibamaa deema bakki isaan itti walitti dhufan eessa harama gadi jechuudha bakka kanaa gadi iddoo kanaa gaditti maal ta'a walitti dhufan kun garana dibama walitti dhufan kun waa takka nu fayyadu jechuudha samboodara domeeniin isaati eessa ta'a toora kana ta'a jechuudha toorri kun bakka tana bakki tun eessa duuba bakki tun argaa siin ol dhufe toora 2,0 jechuudha x is greater than or equals to 2 hajji kana jechuun 2, positive infinity jechuudha erga 2, positive infinity akkamitti cufta 2 kana cufteeti positive immoo kana jettee cufta jechuudha kana jechuun ammoo mallattoon tun 2 ni hammate jechuudha tun ammoo 2 malee jechuudha siitti yaada warro c r is the set of order pair x, y is less than minus x minus 2 and y is less than or equals to minus 2 ja graaficha kaasu sila sarara kanaan adda godhuun barbaade kuno sarara kanaan adda godhuu barbaade kana graafichi kana teebilii kaafannu minus 2 isin minus irraa eegala minus 1 0 1 2 da this is x is the result of y samboodara gaafiin maal ture y is less than x minus 2 y is less than x minus 2 y is less than x more minus x is minus x dogongorri numa jira irraanfachuuni 0 takka lama is y is x gaafa minus 2 ta'e y is less than minus x minus 2 ture gaafa minus 2 ta'e 2 minus 2 ta'a 0 ta'a gaafa minus 1 ta'e immoo minus of minus 1 minus 2 equals to minus 1 ta'a gaafa 0 ta'e immoo minus 2 ta'a gaafa 1 ta'e immoo maal ta'a gaafa 1 ta'e maal ta'a minus 3 ta'a minus of 1 minus 2 equal to minus 3 ta'a gaafa 2 ta'e immoo minus 4 ta'a kanaan kaafadhu gaafa minus 2 ta'e 0 ta'a this is minus 2 this
gaafa minus 1 ta'e y nis maal ta'a minus 1 ta'a as bakki tun minus 1 dha kunis minus 1 dha as haa jennu gaafa ammoo takka ta'e x gaafa takka ta'e bakki tun takka y maal ta'a minus 3 ta'a this is minus 3 0 gaafa ta'e minus 2 ta'a minus 2 this is minus 2 bakka kana gaafa ammoo 1 ta'e maal ta'a 3 ta'a this is 3 as pointing gaafa 2 ta'e mas minus 4 ta'a this is 2 4 ta'a minus 4 waan ta'uuf minus 4 dha bakka kuni kana walitti dhufa san boodarra pointii tana maal goona wal qunnamsiisna akkamitti wal qunnamsiisna yoo ta'e taate immoo maal goone broken line sararri ciccitaa taa jechuudha sararri qaxxaamuraa waan ta'u ciccitaa taa yeroo ciccitaa ta'u man screen irratti akka isinii galutti wanti godhu jiruuf pointii tanas maal godhuu qabdani pointiinis sirriitti yeroo kaafamu qabdi jechuudha san boodarra maal ta'a karam dibama leezaanii waan ta'eef karana gad dibama graafichi akkana kaa jechuudha graafichi no akkana kaa bakka kana minus 2 irra kaa asirra kaa yoo domeeniin isaa meeqa jechuudha kanarraa yoo ta'u taate osoo lamaa walitti fidin domeeniin isaa asirraa minus 2 dha jechuudha minus 2 x is domain isa x is less than or equals to minus 2 makaram deemu jira karana deemu jira waan ta'eef karanni immoo minus 2 minus 3 of danne minus 2 tura guddoodha wanni hubachuu qabdan kana gamanaanis ammas maal jechuudha gamanaanis maali 2 dha jechuudha minus 2 dha range isaatis sambodarra khalamaffaa kana kaasna y is minus 2 asi y is equals to minus 2 ja minus 2 kana akkanatti ndoosa eegan akka dhoosee boodarra kharamin diba gadin diba y is less than or equals to minus 2 sararri kunis maal ta'a jechuudha kaayina mul'oosa kun solid line yookaan akkanatti qaxitaa qaboo kanata kattiin gaddoosa ergan akkana gaddoosee boodarra akkanatti gaddibe boodarra kunis maal ta'e akka gaddibame waan ta'eef kun asii waliin fayyadu kophaa dibame waan ta'eef kanaan waliin qabatu kan faayidaa qabu kami kaasii kana jechuudha kaasii gadii kana pointii kana gad jiru kun kanaan walitti dabalamee jira kun maal isaati doomeenii isaati jechuudha wanni guddaa wanni barbaachisaan kami kana jechuudha kana kaisaan lachuutu itti bakka takka walitti dhufan gaafii lammaffaa from the graph of the following relation represented by the shaded of region specifies the relation then the domain determines the domain and the range asirra domain isaati fi range isaa baasija maal nu qonne graph isaa nu qonne di graph kanarra range fi domain isaa baasuudhaaf graphichi kun akkami qaxxaamure graphichi kun akkami qaxxaamure graphichi lama be yoo ba'uudha jechuudha graphichi kun akkuma asiin akkana tolbee bakka tun meeqa bakki tun 2,0 dha bakki tun ammoo khawalii kun jechuun bakka waayidhaan beekamne bakki x dha 2 dha bakki waayidhaa ammoo maal ta'a jechuudha bakki waayidhaa graafii lamaanii kanarraa waliif finneen harkannaa akkasuma kun meeqa 2 dha 2 fi 4 jidduu jira 3 over 2 enne meeqa ta'a 5 over 2 natti fakkaata 5 over 2 natti fakkaata mee dalayneen laalla gaafii akkanaa itti dhufnus ni jirti kana 2,0 dha graafiin kun karam dibame ti kan irraa fudhatame jechuudha graafiin kun karana dibame kanaafuu maal jennaani x is greater than or equals to 2 x is greater than or equals to 2 domainiin isaa rangein isaa ammoo bakka y jechuu bakka y itti qaxxaamure yookaan irra dhaabbatee ni jedhame eessa tokko kanarraa karam dibame ol dibame
y is greater than or equals to 1. Domain isaa immoo x is greater than or equals to 2 dhaa fi x is greater than or equals to minus 1 dha jechuudha. Qollachuutu domain isaati kuni. Mata duree haarawaa jalqabnee jirra. 1.2 found questions. In this section you will learn about a special type of relation which is called as found question. Barumsa kana akkuma baratte waa'ee maaliiti? Waa'ee special type jechuu hariiroon inni qabu kun maal jaama jechuu jira. Hariiroon inni qabu kun maal jaama is called found questions jaama ja. Domain and the range. The domain and the range of the found question is combination of found question. Domain if ranging found question hana TV combination in found question hana. The concept of found question is most wanti hana baay'ee barbaachisaadha ja. Is the most important point of mathematics. Mathematics keessatti baay'ee barbaachisaadha. Wanta kana adda baafachuuni ja. In terms such as map, kaartaa fi mapping used to denote a found question. Mallattoowwan bifa gabaajeetiin faa bakka bu'anii isaan gargaarantu jira jaa. The nation of found question. The nation of found question. The nation of found question jechuun maal akka ta'e immoo kan waliin ilaallu ta'a. Definition of 1.3. A found question F is a set of order pairs with the property that is whenever x, y and z x, z is belong to F, then y is equals to z. Imicha kana keessatti waan hubachuu qabdan akkami? Fakkeenyaaf 2.5 j hima kanarratti end fi jechuu end j ammas maal jaa 2.x yoo je 2.x yoo je 2 jalqabaa tanaaf 2 waan walqixa taateef 2 is equals to 2 waan taateef x kun meeqa ta'uu deema 5 kana ta'uu deema x is equals to 5 gatiin x dhaa meeqa jechuudha 5 dhaa jechuudha akkana or it is a relation in which no two distinct order pairs have the same first element. Akkuma hariiroon isaa waliin qaban elementoota jalqabarra kan jiran kan jalqabaati jechuudha. Kan jalqabaatiin x'n jalqabarra jira asittis x'n jalqabarra y''n jalqabarra z'n jalqabarra. Kanaafuu maal jennaan x fi x'n erga waan jalqabarra jiruuf walqixaan ta'e y''n jalqabaa kun y''n elementii groupii jalqabaatirraa lammaffareeruu fi z'n groupii lammaffaatiirraa immoo lammaffareeru kun walqixa ta'a jechuudha. The notation if x is an element in the domain of function f. X yoon fi garee domain function f ta'e then some other the element in the range of that is associated with x is denoted by f of x. This is called as an image. Idea jechuudha. An image jechuun idea yookaan ilaalchaan kanumatti ni jiraami. An image of x jam an image of x. Under the function f, the notation of f of x is referred to function. The value we read as f of x. We read as f of x. Fx yemee akka qabu kun akkamitti dubbifte jechuudha. Yeroo dubbistu f of x jettee dubbiste jechuudha. F of x. Exercise kan deemu ta'a. Exercise kan akkuma agartan 1.8 dha. Gaafii takka afaan maalitti determine whether each of the following relation is a function or not given reasons for this are not function jechuudha. Gaafii kanarratti contain 6.7 1.9 minus 1.7 0.0 4, minus 4j bakka x'n afurteetti kan sanis bakka x'n afurtee y'in fakkeenyaaf jahateetti ammas bakkuma kaanitti ammas maal ta'u qaba x'n afur yoo ta'e y'nis jaha ta'uu qaba dirqama jechuudha. Yoo akkas ta'e maali f of x is a function of r is a function of f of x jennaan jechuudha.
60,7 1,9 minus 1,7 minus 1,7 no asitti the first element ija 6 fi 7 kanne asitti minus 1,7 dha 6 fi minus 1 waladda waan ta'eef kun rakkoon qabu jechuudha kun rakkoon qabu kun maalidha jechuudha kun maalidha arrays function gaafii aan kun arrays function gaafii bitti yoo dabarre are the set of order pair x, y which contains minus 3,7 minus 5,9 minus 1,4 2,0 5,3 daja 5,3 ja minus 3 jira minus 3 braas keessatti hin jirtu minus 5 jira no khanaafi khana dogongorri jiru khana walumaa galatti it is not array is not function maalif asim minus 5 ergate kunis maal ta'uu qaba minus 5 ergate kun 9 waa argatte asittis minus 5 9 ergachuu qabda kanaafu 3 is different from 9 therefore array is not function jettan jechuudha si alallo zero lalu si malja the relation array is the set of order pair x, y is multiply of x kun gonkuma walitti ndufu kun gonkuma walitti ndufu jechuudha malta a function ita malif the set of array is the set of order x, y is multiply of x fakkeenyaaf gaaf x in sadite y meeqata 3/3 sagal gaaf x in shante y meeqata 25 y is multiply of x y multiply of x y baay'ata xaadhaan baay'atee mi kanaafu maaltu walitti safidare kanaafu maali it is a function the relation array is the set of order pair x, y square is equals to x ija x is equals to radical of y x is equals to ifama y is equals to under radical of x jechuu barbaaditi kana jechuun gaafa fakkeenyaaf x in 4 ta'e y meeqa ta'a jechuudha 2 ta'a lamaan tan square gooteete kana argatta jechuudha kanaafu wanni isa waliif fidu gonkuma hin jiru khabira argatta gaafa x sadinayte y na meeqa ta'a y meeqa ta'a fakkeenyaaf gaafa x 9 nayte y 3 ta'a gaafa x 4 nayte y 2 ta'a akkasuma gaafa x amma fakkeenyaaf 25 nayte 5 ta'a akkuma khabira nayte khabiraatii dhufa khabira gaafa naytes khabiraatii dhufa jechuudha amma maalitti dabarra khana asirratti bakka khana alallu example 3 khana alallu look at the table of 1.5 table khana lali meja gaafa x in takkate 5 gaafa y in x in takkate y in 5 ammas gaafa sadite negative 8 gaafa sadite negative 8 kun walumaa galatti gaafa torbate 4 khana malee jechuudha khanaafi khanetta hin ta'u kullamaan ni ta'a kunis khabiraati kun walumaa galatti function ida maalif waani gaafa wanti godhu waa irraa argate 5 argate ammas gaafa waani nequmaal argate 5 argate bakka biraatti jechuudha ammas gaafa 3 naqu ammas meeqa argate negative 8 gaafa ammas 3 naqu negative 8 argate gaafa 7 naqu 4 argate khabiraa 7 naqu hin jiru kanaafu kun maalif function ida jechuudha no kuma gartan so array function ja x is a file of style is because a usujra wanni kun wayna yaadachiise maal na yaadachiise kitaaba duraanii
kitaaba haaraa osoo hin ta'in kan duraanii maal laaluu dandeessanii unit 1 laaluu dandeessan unit 1 kitaaba mathematics grade 11 kutaa 10 takka kitaaba kutaa 10 takka kitaaba duraanii boqonnaa takka 1 to 1 on to 1 to 1 correspondence waan juusan irra yoo ilaaltan taate 1 to 1 jechuun kana jechuudha kuno 1 to 1 jechuun tokko tokkoof jechuudha kuno amma asirratti yoo ilaallu taate 2 meeqa 2 gaafa 2 wanti godhe 2 diida siin ammoo maali afurii amma si'uma naqee 6 argate kun hin ta'u gonkuman ta'u jechuudha kun gonkuman ta'u siin naqee siin afurnayitee jechuudha afurnayitee si argatte 6 nayitee si argatte maal jechuudha maal jenne reefu gaafa khananaytes isuma tokko gaafa sanaytes isuma tokko jee akkuma inni jeemma kana gaafa afurnaqes maal argate jaar si argate gaafa jaanaqes si argate kun ammoo hin ta'u maaliif lakkoomsa wal fakkaataa inni as the first element is at the same je elementiin jalqaba sun x irraa fudhannu sun lachuu yoo wal fakkaate kunis wal fakkaachuu qabaadha kanaafuu wal hin fakkaanne jechuudha Nola kumana isinje R1 and R2 is function but R2 is not function because 2 and 6 are both mapped onto 2 number onto 2 number onto unonni asitu isinitu qojjira kanaafuu isa deeytanii ilaaltanii kutaaba kutaa 10 takka kan duraanii unit 1 deeytanii ilaaluu dandeessanii achirraa bifa bal'aadhaan kan ibsamu ta'a achi duratti kitaaba duraaniitirra siin jiru waan ta'eef kitaaba kutaa 10 takka unit 1 dhaqaatii dubbisaa exercise 1.9 partii sirriirratti kan walitti deebinu ta'a hordoftoota keenyaa fi kabajamtoota keenya Oromiyaa Education Multimedia kun chaanaalii haaraa chaanaalii barumsa afaan Oromootiin simple formulaadhaanis ta'e jalqabe amma yeroo jalqabaatiif jalqabuu keenya kitaaba haaraa kitaabni haaraan kun wantoota adda addaatiin itti dabalame kan gaafa duraan baratamee fi kan amma baratames waan itti dabalame kan yuunivarsiitiitti keessaatis waan jiruuf jajjabaachuu danda'a isinitti wantoota isinii jajjabaates kan wajjin laallu ta'a maatis gaafiiwwan garaagaraa comment irra waan nu keessa waan isin gaafadhu exercise bichaa dalaynamuu explain yookaan definition fa remember kana wajjin laalla waan judha remember yoo kallaalu taate an gama khiyya yeroon hin qabu yeroon akkasitti ibsanii saniif jecha gaafiiwwan find taate yookaan explain gaafii barbaaddu gaafii nootii takka takka kan ta'in gaafii bajoollee jechuudha barattoota keenya dhibaa jirtu gaafiin hiikaa osoo hin ta'in gaafiin maatis irratti waan ijoollee dhibaa jirtu dalagaadha jechuudha solution ida kanaafuu solution dalaynamoo ibsaa akka dalaynu yoo ibsaa akka dalaynu taate fixuun hin danda'amu kitaaba kana waggaa takkatti miti keessaafuu viidiyoodhaan ka dalagamu kun hin danda'amu kanaaf comment irra nu kaan isininja warri chaanala kana immoo subscribe godhaan isininja warri immoo video kana like osoo hin godhin dhiistan laaltanii duma dhiistanis like godhaan isininja yoo isinitti tole hiriyoottan keessaniifis share godhaa partii sadaffaa kitaaba kutaa 10 kitaaba haaraa unit 1 irra exercise 1.9 irraa kaasnee kan domainii fi range function kanaatii fi waame ka wajjin kalaallu ta'a galatoomaa